qalbii fadhu kibbaasi waame ilame dhagge fadhu baasi waame ilame qalbii fadhu kaabaasi waame waleko waliin taphachuunu gadi kaffalleetti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaate nu nyaatu gantuuf ta'an wallee jira jolle elame gaddaan baafachuu qabna laalle elame gaddaan baafachuu qabna jolle elame gaddaan baafachuu qabna jolle jirtu daawwattoota keenya bakka adda addaa teessanii nu hordoftan har'a keessummaa yeroo dheeraadhaaf isinirraa badee jiruun qabadhee dhiyaadhe inni maqaan isaa Obbo Aliye Geleto jedhama. Raadiyoo Sagalee Oromoo irratti hin beektu, qophii adda addaa irratti hin beektu, isa barsiisuun baay'ee hin barbaachisu. Mee har'a maali boqonnaa waggaa tokko fudhanne irraa deebinee xiqqoo shaasofna eetan yaada kaase innis waan kana wadeeggare. Obbo Aliye akkamii boqonnaan kun? Boqonnaan hin qabu hojii jijjiiradha malee. Maalitti jijjiirte kanuma? Kennaa maraa bakka guddisee itti barbaadamu ooluu jaalladha. Bakka namaa waa itti faayidaa qabu. Kanaaf akkasumatti waan qara asitti dalannu sanniin dhabuu irra kakee namni waan boqonnaa irra jiru si'a malee irraa waa boqottee dandeettaa waa Oromoo kana. Dhugaadha nama butannaa garii anumtu yeroo garii boqonnaa na kajeelchisa yeroo garii immoo itti na deebisa. Mee waa hundumaafuu dhugaadha wanti Oromoo nama teessisu. Waan Oromoo kun maaltu deemaa jira amma gidduu waggaa kana asitti maanni jijjiiramni jiru wanta argite wanti gaarii wanti itti gammadan? Wanti gaariin jiru namni baay'een rakkoo Oromoo rakkoo kiyya jedhee fudhachuu. Rakkoon Oromoo kunillee dhugamaan rakkoo Oromoo ta'u nama marattuu rakkoo ta'u. Sanirraa kakee namni baay'een rakkoo qabu kanaaf furmaata barbaaduuf waan beekuun waan qabuun waan yaaduun furmaata barbaaduuf ka'uun isaa takkumaa waan qara argamee hin beekne hin mul'ataara jechuudha. Kabiraa baay'ee dargaggeessa mul'ataa Oromoo kana keessatti amma dargaggeessi kun baay'ee ariifataan daddafee wanti tokko yeroo dhalatu wal dhageessisaa yeroo wanti tokko dhalatu dafee walitti dhufaa yeroo walitti dhufus laagaa tokkoon waan bifa tokko calaqqisiisaa achirratti naamusa qabaachuun lakkoofsa baay'ee qabaachuun waa ofii shakkii takka malee dubbachuu waan gatii kennan kanaaf ammoo waan barbaachisu kafaluuf qophaa'u akka wareegamiiti. Kunneen waan qara nama hagoon deemu sabni guutuu fudhachuun kun baay'ee jijjiirama guddaa baay'ee waan nama abdachiisaa ture. Haa ta'u wanti baay'ee hin jijjiiramne tokko hin jira. Wanti hin jijjiiramne ammallee waa eeggachuun kun hin jira Oromoo keessa. Waa hojjettee Uumuu fi hojjette kana deebitee nama biraa irraa eeggachuun kun immoo mul'ata. Saba haganaa guddaa taatee yeroo garii waa himachuun kunniin illee hin jira. Ammatti silaa yeroo furmaata keetii miti kan nama biraallee namni biraallee sirraa eeggataaru. Kanaaf haalli amma dhalataaru kanuma argita maaliif nu waan kenna hojjetataa waan san dhumatti godhuu dhabuu irraa akka ka'e yeroo baay'ee deebi'aatuma
saayikilii wayii waan naannoo na fakkaata karaa ijaarsaa karaa politikaan beekii hajaa politikaan hajaa kan kee bayuu danda'u nama hajaa kan kee waliin dhaabattee nama hajaa kan kee dubbatu waliin dubbattee waan qabdu waliif fidattee hajaa kan kee baasu gaafii kan kee namaa miti ka deebisu gaafii kan kee simatti deebisu gaafii kan kee namni biraa hubachuu iyyuu hin danda'u deebisuu dhiisiti kanaaf dikkoo laalcha shiftiitu ta'ame baay'ee gaarii jechuun wanti nurra gaaru kunneen balleessaa'ee nuti iyyuu miti balleessuma kenna malee dadhabima kenna malee wallaaluma kenna malee wanti amma waan amma biyya faranjii kanatti akkamiin biyyittii akkamitti akka dalagdu hin beeku biyya kanatti duraan wanti ati siyaasaa dhiisitti jiruunuu wal dorgomnu jirummaan dhuunfaa akka nama tokkootu jiraattu akka dorgommiiti. Kanaaf wanti duraa ati godhuu qabdu ka duraa qabeenya kan kee lafa kaa'uu qabda. Asset waan jaantu jira. Waan atiin hajaa kan kee bayuuf akka milkooftu si godhu kanneen lafaa qabaachuu qabda. Qabeenyi kiyya maali? Fakkeenyaaf namni kiyya qabeenya kiyya, lafti kiyya qabeenya kiyya, aadaan kiyya, safuun kiyya, maaliin kiyya jettee waan kan kee waan namummaa kan kee dabalu, hajaa kan kee si deebisu kanneen tarreessitee fi isaa kana bifa adda addaatiin keessaa asitti amma classified jedhan. Classified adda qoqqooddeeti gatii adda addaatti kennu. Gatii agamiitti kafaluu qabna. Amma gatii barbaachisaa ta'e kafaluu hin qabdu jechuuf siin jedha. Waan gatii diqqaa wayii hambisu gatii guddaa hin baastu. Tokko qabeenyuma kana waan protectii godhuu qabnu, waan deeffachuu qabnu kana akka gaariitti hin dubbatamaa fakkeenyaaf Finfinnee Oromiyaati, afaan Oromoo, afaan hojii haa ta'u, waa hedduu hiree ofii akka uummanni Oromoo akka murteeffatu maali jedhan. Namni biraa dhufee waan kana sii godhu hin jiru eenyutti akka kaakaran naan galu. Siumatu godhuu qaba jechuudha. Jechuun waan kanneen tarreessuu qaba. Lammaffaa warri waan kana haalli waan kana balleessu yookaan threat jedhanii wanti waan kana balleessu maal fa'a? Hin jijjiiramu wanti kun illee beeku isa permanent. Namatu xiqqoo amala ofii adjustii godha malee wanti waan Oromoo balleessu hin jijjiiramu. Isaa kanallee beekuu qabdu. Wanti waan Oromoo balleessu maali? Caalaa ammoo waan amma diidaasi balleessuu miti rakkoon. Waan amma vulnerability jedhu dadhabbii ati qabdu kan miidhaan wanti waan Oromoo balleessu sun kabbadu warri sunniin balleessuu ka danda'u yookaan immoo haalli sunniin ka balleessuu danda'u yoo ati dadhabbii qabaatte calla. Nabbaan fedhe yoo si dhayame fakkeenyaaf ati jiimii dhatteeti qaamni kan kee jabaa fuulli kan kee jabaa namni dhufee yoo si dhawu ofirraa tattaraddee itti kolfite. Dhukkubsuma takka sin godhu. Dhayiitii namaati yookaan immoo namni si balleessuuf yaaduu miti amma rakkoo si qabu. Wanti rakkoo guddaa si uumu dadhabbii keeti. Dadhabbii kan kee kana yoo hin qajeelchine ammoo miidhaan akka salphatti exploit jedhan jechuun namni kennaa maraa dadhabbii kan keetiin si miidha. Jabeenya ofiitiin miti ka si miidha. Dadhabbii keetiin. Ati dadhabbii kan kee haga laaltee ofii qajeelchuu hin dandeenyetti namni kennaa maraa karaa saniin si seena. Akka nama tokkootti ta'e akka sabaatti ta'e dadhabbii kan kee yoo hin wayyeeffanne taate baruma baraan uuma bifa tokkooti yoo namni kasi miidhu taate wal ati dadhabbii kan kee wayyeessaa hin jirtu wanti sirra ga'u sun illee sirraa hin ta'u. Kanaaf waan sana wanti sadiinan kun yeroo wal ga'u waan si miidhu waan amma threat jedhan kana qabeenya kan kee asset waan jedhan kana vulnerability dadhabbii kan kee yookaan weakness jedhaniin wanti sadiinan kunniin yeroo wal ga'ani riskiidhaan already lubbuu keessa jirtaa jechuudha balaansii galuuf. Guyyaa qawwee tokko sanii miti kaabee balaansii galu. Gaafa wanti ati qabdu wanti waan sammee dadhabbiin kan kee yeroo wal ga'ani ati qophii baduuf jechuudha.
akkasin laalteeti ka waan kanneen itti deemuu qabdu malee wanti amma ta'amu hedduun isaa is more of reactive. Reactive jechuun waan kan kee waan godhaattu hin qabdu yeroo namni waa ati hin barbaanne godhu callaa itti baataa jiru. So goolii kan kee jala jirti jechuudha kubbaan. Goolii isaanii jalatti taphataa hin jirtu. Kanaaf amma ka'anii nama komachuu nama wanna jechuun kunneen uma bu'an. Ilmi namaa ilma namaa. Ajaa'bii jala deeman nama. Waa isa fakkaatu jala deema ilmi namaa ilma namaa. Kamuu. Kanaaf ilma namaati hidhuu hin qabdu. Waan ofii daladdutti kaayoo kan kee, tarsiimoo kan kee, dandeettii kan kee, dandeettii diinaa, dandeettii waan kana miidhaa kanneen cufa isaa lafa kaa'attee itti deemuu qabdu. Bakka dhidhate ammoo yeroo yerootti wayyeessaa leenjiinaa ta'uu, qabeenyaa ta'uu, maalina ta'uu guuttataati akka lama jiimii dhaqee kun wandoo ijaaratu kan argite akkasi ijaarataa suuta waan kan kee tokko tokkoon deeffataati akkasi jabaataa deemta. Malee nama eeguu hin qabu. So wanti jijjiirame wanti hedduun nu jijjiirameera. Warri namni addunyaan nu fudhatteetti akka ilaalutti Oromoon yoomillee deebi'ee nu jalatti illee garbummaa jalatti hin bulu. Garuu waa ofii barbaade godhachuuf ammallee waa xiqqoo hojjechuu qaba jedhee beekaa. Mee silaa maalirraa dhufe waa eeggachuun kunis kan jedhu namni hubate gaariidha. Maaltu hanqata amma namni kan nama biraa komatu yookaan immoo ofii isaatii hojjechuu dadhabee nama biraatti dabarfatu maalirraa dhufaa? Akka Oromootti yoo ilaalle immoo maal keenyatu laafa innaa garii akka hubannoodhaaf tolutti maal godheetu namni fakkeenyaaf otoo diinni isa marsee ijaaramee hidhatee isarra jiru maal godhee waan sana otoo diina jedhee hin himatiin hin dubbatiin ofii isaatii waa gochuu danda'a akkamitti naannoo kanatti ibsite? Diina wanti jaamu hin jiru iyyuu. Akka aadaatti jira malee diina wanti jaamu hin jiru. Wanti jiru haja. Ati hajaa kan kee odiiftee nu waliin diinaa miti. Amma Oromoo waa Oromoo jedhu Oromiyaa jedhu kana yoo dhiise warra Itoophiyaa walii waa wal dhabuuf hin qabu. Wanti amma nama tokkoon diina sasi godhu waa ati tajamtu tana innillee tajamu. Kanaaf si balleessuuf yaada. Maaliif yoo ati hin banne waan kana argatu. Wanti amma laafinnaaf jabeennaaf maaliin kun hedduun isaa ilaalcha. Jabaallee taateeti akka nama laafaatitti yaaduu hin dandeessu. Jechuun beeki gatii ati ofii kennitu jabaa wanti jedhamu kun. Ilaalcha mataa yaadarraa dhufa wanti baay'een. Tokko ammoo bakka adda addaatitti namni martuu laafa. Bakka wayiitti jaba. Wanti amma si'ii miti amma ka jabaa ta'u. Amma nu amma Awustiraaliyaa dhufuurraa ka ka'e namni jabaan fe'a. Umas dhufne biyyatti jabduu waan keessa jirruufi nama jabaan dhufee ummala namni. Ingiliffallee akkuma gaarii waan dubban. Barannee illee horma baay'ee waan akka gaarii akka jiru. Qabeenya illee guddaa. So akkitti amma namni itti ilaalu biyya kana dhufuurraa ka keessa jira. Ati beeka sanuma jechuun xiqqoo hidhatteetta. So ilaalcha. Amma fakkeenya dhiyoo tana Facebook irra sheerii godhe tokko. Abbatu dhibameeti udunduuneen dura saatii wayii ka abbaan kenneeruuf. Sa'a wayii ka abbaan kenneeruufi ilmaa kennuu barbaadeeti. Sa'a kana du'an siin kennine mee dhaqiitti suuqii adda addaa dhaqiitti gatii isaa gaafadhuu jedhan. Suuqii wayii yoo dhaqu $50 meeqa kennaniif. Suuqii sa'aatiitti gurguraa illee dhaqeetti dhibbamoo hin beeku meeqa akkas kennaniif. Muuzeemii dhaqee gaafatee innaan ammoo miiliyoona kennaniif. Sa'aan sun isaa waggaa 200 ture. Amma sa'aan warri suuqii sa'aaniin hojjetaaf hin hojjetuun gatii kenna waan sanii. Warri muuzeemii ammoo waan ture kaa'anii bare. Wanti ture ammoo isaan bira gatii qaba. Amma sa'aa miti dubbeen. Nama tokkollee laafaaf jabaa keessa godhu namni itti tajamu. Wanti namni itti tajamu si bira jiraachuu jabaa si godha malee ati jabaa miti. Yoo wanti namni itti tajamu si bira hin jiraanne
Yoo kamuu wanti nama ittiin miitu si bira yoo hin jiraanne homaa akka kiiloo wayituu hin qabu. Kanaaf wanti amma jabajaan kun waan dhaabata amti beeku. It's a moving object akka makiinaati beeku. Amma bara wayii atiin baay'ee jaba. Maaliif wanti namni tajamu hedduun si bira jira. Bara wayii atammoo laala. Amma waggaa 3-4 yaadatta reediyoo irra yeroo haasa'u namni baay'ee waan akkana bilisa baanutti fakkaata yeroo sana. Itti fakkaata. Oromoo haarawaa dhalate hin dhalan. Oromoon jabama ture bakka laafinnaa irratti fookasii godhuu dhiisee gara jabeenya ofiirra fookasii godhe. Beeki laafinna kan keetiin homaan gootu. Yoo laafinna kan kee ilaalte ati homaa gootee hin dandeettu namni sitti kajamu ati ufitti hajamtu yoo laafinna laaluu jalqabdu. Yoo jabeenya kan kee argitee namni illee arge jabaata. Jabeenya kan keetiin waa gootaa jechuudha. Oromoon maal godhee waa haarawwiitu waa uumen qabu. Laafinna irraa gara jabinna ofiititti deebi'ee jabeenya ofii fayyadamuu jalqabe. Isaa kanatu isa gargaareeti akka biyyattii sochoosee kun bakka amma geenyu kanaan hin geessine. So wanti amma laafaaf jabajamu kun bara baratti bakkatti waan namni gatii kennu waa hedduutti qaba malee wanti jabajamu. Dur jaba namni jedhamu nama qaama jabaata. Dheeraa dilbii kaa'u hunda qabu argite. Amma ga maashiniin kun sibiila lafaa fuudhuu jalqabe security yoo taate malee hojii biraan qabdate nama dur amma kiingifate jedhanii kun nugusa jedhanii maalii jedhanii bakka nama qaamni isaa guddaa. Amma immoo qaamni guddaan hawaasi hin godhu. Because sibiilatu rakasa. Sibiilatu qaamni guddaan akka faayidaa hin qabne maaliif sibiila xiqqaatu waan guddaa ol kaasaa makiinaa irra kaa'a waan adda addaa godha. Nama dha'uufillee qawweefaa dhufe. Fagumaa irratti yoo ta'e nama dhoofne dura qawween dhaanii lafa si buusan. So amma maal ta'e hunniti amma qaamarraa gara mataatti gara yaadaatti deema. Argitee akka shiftii itti godhu. So wanti adda addaa yeroo adda addaatitti jijjiiramaa deema. Maaliif wanti kunniin namni itti tajamuu dhabu. Kanneen irraa jabaa fi waan gatii guddaa qabuu fi wantooti deema malee wanti dhaabatee ebalu jabaa yookiin ebalu akkasii warri akkasii jedhamu. Amma Oromoon yoo irratti hojjete lakkoofsa guddaa qaba. Lafa bareedaa qaba. Aadaa bareedaa qaba. Waan kanneen waan bareedaa qabu kanneen itti fayyadamee akka namni biraallee itti fayyadamu godhe ummata ufafoo Afrikaa keessatti ummata guddaa tokko ummata biizinasii gurguddaa maaliif biizinasii amma Eeshiyaa walumaa gara Afrikaa deema. Yeroo gara biizinasii addunyaa gara Afrikaa deemetti ummata addunyaa kana keessummeessu ta'aa jechuudha. So wanti irraa ilaaltu dumartiin laafinna qabna, jabeenya illee qabna. Garuu jabeenyi kan kee bakka gatii itti qabu fiddeeti warra sanii kennuun atillee waan gatii guddaa qabu achi fudhattee deemta. Jiruun akkasuma. Bakka gatii guddaa itti baaftu laqumaa. Yaadallee ka gatii guddaa sii baasu yaadu. Namallee ka gatii guddaa sii kennu waliif oolu. Saba kan keetiillee waan guddaa yaadu. Yeroo uuma yaaddu kanatti deebi'ee hojiirra oola jechuudha. Atillee hojiirra oolchuu dhabdu ilma kan keetii hojiirra oolchaa jechuudha. Oromoon durri wal qunnamtii gaajaa hin qabneef humni isaa iddoo tokkotti wal dhageettiin haga kana jaan taaneef ta'uu danda'a. Beekumsa gaas ijaa hin qabne yookaan ogummaas ta'uu danda'a. Bara ammaa keessa garuu wanti baay'ee akkuma jalqaba irratti kaafte dafee wal qabatee naa adeemuu fi akkuma jijjiiramaa yookaan immoo waan Oromoon barbaade arguu jala ga'e sana argine wanti kun akka fiixan baadeen beekama. Maaliif miidhaa adda addaa yeroo adda addaa Oromoo irra ga'uu fi ammallee arginu kanarraa kan ka'e otoo sun fiixa ba'ee tarii bifa biraatiin miidhaan jiraachuu mala garuu wanti sun deebi'een dhufu. Keessumaa gara organizeeshiniitti yookaan ijaarsaatti yoo hin jijjiiramne yoo gaaffii haasoftu sana namni ofii keetiin deebifanne fakkeenyaaf qeerroon ka'ee iyyee namni wayii harkaa fuudhee qeerroon goodaatti yaa'ee hafee akkuma gibsi kana akkuma kunoo kan keenya arginu sana qeerroon bakka bu'aan qabu dhaqeen dubbatatu hir'ina gaaffii wayii argina jechuudha. So ijaaramuun mo'achuudhaaf humna namaa ta'a moo hin ta'u as keessatti ilaalu? I think ijaaramsi ennaa mara guddisee barbaachisu. So network amma ijaaramni amma dur beekamuuf qaama jirullee adda. Amma yeroo ijaaramtu mara
haala keessa jirtu keessa ijaaramuu qabdi. Yeroo ijaaramtu mara akkamitti moo'adhaan irraa ijaaramuu qabdi. Waan beektuun miti ijaaramuu qabdi. Akkami yoo ijaaramne moo'anna. Akkami ijaaramne moo'annaan deebiseeti hajaa kan keetti si deebisa. Maal barbaanneetu ijaaramna? Fakkeenyaaf bilisummaa barbaanna jedhu. Yoo amma bilisummaa kasi barbaachisu taate maal jechuun ni nu bilisummaan kun maal fakkaata? Maal jechuun? Ka jedhu hubannoo san qabaachuun bilisummaa barbaachisa. Yoo amma bilisummaan kun si barbaachisee wanna jedhe istiraakcharii wannoo isaa yoo beekte dan qabna moo hin qabne? Fakkeenyaaf yoo fudhatte amma namni gariin bilisa baanee irra jira namni gariin hin baanee. Attami namni gariin bilisa baanee irra jira namni gariin ammoo bilisa hin baanee jira. Yoo amma karaa bilisummaan kana fakkaatti jettee warra walii galtee jira. Amma yeroo garii maal inni wanti godhaaru kun hin jiraanne maal inni wanti barbaadameeru. Eentu sii godhalle waan kana? Akkamitti gootalle? Waan kana godhuuf maal si barbaachisa? Yeroo hagamii sirraa fudhata? Maaliif wanti amma yeroo baay'ee wanti nu godhaa turre waan hin barbaanne kana ittisuu irratti. Waan hin barbaanne ittisu waan barbaanne immoo gara guddaa gaafachuu. Akka biyyaatitti seeraan. Maaliif? Already mootummaan kun mootummaa kiyya jettee fudhatte. Yoo mootummaan kun kan kee ta'e bilisummaan gaafata. Mirga gaafata. Yoo mootummaan kun kan kee hin taane immoo garbummaan sirra jiraa taate dan haasofni kan biraa jechuudha. Yeroo sitti tolle bilisummaa jaa yeroo sitti hin tolle ammoo bilisa baanee hin jiru jettee hin dandeenye. Waan dhuunfaatiin bilisa qaba Oromoo, lafa Oromoo, uummata Oromoo, qabeenya Oromoo, afaan Oromoo, aadaa Oromoo, amantii Oromoo. Kan hin malatu bilisa ba'a yeroo bilisa ba'a. Garuu wanti amma biyya san keessa jiru Oromoon akkana fakkaatutti gaaffii isii kana ta'uu qabu. Afaan Oromoo afaan maalii haa ta'u, maalii haa ta'u. No. Isaa miti amma. Wanti si barbaachisu rule of engagement yan. Kubbaan illee seera qaba. Wanti bartu seera qaba beektan. Duraani seerri biyya san keessatti akka jiraatu godhuu danda'u. Yoo seerri wanti ati ittiin meeshaan ati ittiin daldaluu deemtu, ittiin nagaduu deemtu, hajaa kan kee ittiin deeffachuu deemtu qawwee miti seera ta'e jechuudha. Seerri kun nama maraayyuu ol akka ta'u irratti hojjechuu. Yoo seerri jiraate qofa lubbuun teellee garantii qabdi. Hajaa kan keetiif. Yoo seerri hin jiraanne biyyattii keessa lubbuun teellee nama harka jirti. Waati barbaaddu deessu. So wanti amma jiru kun silaa gaafiin amma tokko seera. Mootummaan seerri adda ba'uu qaba. Lammaffaa yoo seerri adda ba'e warri election board illee mootummaa irraa ala ba'uu danda'a. Haalli konstituushinii makeessa jira. Miidiyaan illee walaba ta'eet waan ta'amaaru callaa gabaasuu hin danda'a. Namni illee nagaa masgiidaaf cheerchii fi akka barbaade dhaqee waaqa ofiiduun sodaanne waaqeffatee galuu danda'a. Ka daldalullee sodaata akka malee daldaluu danda'a. Yoo seerri hin jirre hedoo namaa ta'a. Amma wanti biyya san keessa jiru misteekii hin jiru yoo nama hidhatte waan seeraa qabu hin qabu. Aadaa jechuudha. Kunillee badaa miti kunillee moodelii tokko. Yoo anamma dhaabasaa hidhatte waan seeraa irraa qabu hin qabu. Anamma kun amma sisteema tokko. Sisteemni kun billafuma jira laabireerii irratti yoo qabu. Sisteemni kun sisteema walhadooti aadaa itiksitti dhaaba.
Ana tu si amani hajaa kiyyaaf. Ati amanamaa taateef miti. Wallaala nama amanamaa otoo hin taane si amanuu akka wallaalaa ta'e ofii kiyyaa deebitee ofii laaluu qaba malee alin dhaaba isaan tokko kan na sobee qaamala jechuun ammallee responsibility fudhataa jirtu jechuudha. Ammallee namni biraa akkasumas godhuu ta'e. So saayikilii kana keessa deemaa jechuudha. So ati innaa maraa waan barbaaddu lafa keettee meeshaa waan sanitti argattu lafa kaa'achuudha. Dur waraannee biyya teenya bilisa baafnaa jedhan. Amma seera fudhannee dhiyaate bilisummaa Oromoollee biyyatti karaa nagaatiin dorgomnee wanna goona yaani bakka seerri ittiin kabajamnetti wanti dorgomtooyitu hin jiru. So hojiin duraa kan godhu. Lammaffaa ijaarsi kan kee wanti martuu beektaa hubannoo qaba. Nama deemuu qaba. Makiinaanillee, masgiinillee, cheerchiinillee, faamiliinillee, biizinasnillee. Waan wayii ka yeroo hammaatullee, ka yeroo tolullee qabatee ittiin deemu waan jabaa wayii qabaachuu qaba Oromoon. Yoo san qabaate qofa ka waan kanneen argachuu danda'a. Yookaan maal ta'a kaayoo sii keessaan bahu. Hennaa maraan namatti waasa godhaa. Namni akkana godhuun qabu jettee kaataa. Ammallee wanti wayii araara jedhanii wanti wayii gad waddaa. Maaliif namni kunniin beeku? Kun durirraa bakka namni martuu bakka wayii gaayaa beektaa? Bakka Oromoon dhugaan ga'eeru gaayaa. Akkuma Taaddasee Birruullee bakka wayiitti kun intersekshinii san dhufeeti achitti irraa bu'e argite. Ammoo akka dheengadda Jawaar yeroo haasa'u yeroo Taaddasee Birruu san na fakkaate yeroo taa'ee ilaale. Dhuguun bakkattiin sun nama maraan dhukkubsitu. Amma namni yeroo adda addaa namni martuu ulee san gukkisa. Beek Itoophiyaa tana garaa irraa kutattu malee Oromoo waa gootee hin dandeessu. Itoophiyaa tana gammaa garaa irraa kutachuuf Itoophiyaan akka gaariif si diduu qabdi. Yoo isin akka gaariif si diduu karaa beeku Itoophiyaa mas si didaa beekaraa. Si miti Itoophiyaa didee beeku. Itoophiyaan yoo muus hin fudhattu. Itoophiyaa ofii ijaarte wayii kan nama itti afeertu wayii yoo uumte malee Itoophiyaan tun Minilikiitu ijaare. Haile Sillaasee ijaare. Namni maaliif akka Haile Sillaasee Minilikii irraa bahu natti fa'a. Itoophiyaa fudhattee gaatee Haile Sillaasee Minilikii maaf jettama. Warra biyya sii ijaare. Warra Itoophiyaa sii ijaare. Afaan Amaaraa maaf jettu. Namnichi biyya sii ijaare nama afaan Amaaraa dubbata. Kanaaf keessaa filattoo hin dandeettu. Yoo Itoophiyaa haarawaa kan namni martuu keessa jiraatu hin ijaarra jette ammoo Itoophiyaa Minilik ijaare san deeguu qabdi. Maaliif rinoveetii godhuun siin taa'u. Diiguu yeroo sun biyya diiguu hin taane waan deebitee walitti dhuftee mari'attee biyyiti teenna tana akkana bullaa akkana jiraanna jetteeti ijaarachuu qabdi. Yeroo san biyya kan keessa. Malee biyya namni biraa ijaare, istiraakcharii namni biraa ijaare hajaa ofiiti. Warri waggaa dheeraa achi keessa turan sisteemni sun guddise. Kaanii yeroo isaan waan san godhan isaan komachuun hojii ofii hojjechuu diduuf yoo taate malee namni Oromoo waan Itoophiyaa komatuuf hin qabu. Hennaa mara ofumaa gigii jedhaa achi dhaqaa yoo xiqqoo waa siqaniif hennaa mara kanaan kun saantiif yoo argatu fiigaa mana wayiitiin baddu argite hennaa mara yoo waa siqaniif jaan fiigaa achi dhaqa. Achi immoo iyyaas deebi'e namni martu. Kun bee cadhiseetuma deema hennaa mara. Yoomillee dhumatu. Hawaan kana fixuu danda'u Oromoo. Oromoon eega waliin jiraanna jedhe waa'ee Amaaraallee waan badaa qaaquu hin qabu. Waa warra ammarra jirullee waan badaa qaaquu hin qabu. Wanti inni qaaquu qabu hajaan kenna kana akkana godhannaa yoo nagaan illee hin taane giddisiifnee hiriira baanee godhannaa illee waan tokko. Garuu waan nama biraa qaaquu hin qabdu hajaa kan kee ofii godhachuu danda'u qaba. Nama giddisiifte tolaan ta'e ofii hajaa kan kee hojjetu. Nama ofii hojjetatetu nama biraa walii ollaa waliin illee bula. Ollaa waliin illee waa ijaarata.
Tanteetiifuu takka wanti ati godhatte hin jiru. Ofii wanti martuu si harka jira. Waan si harka jiru kana hojjattee gaaffii uummataa deebiftee uummata ollaa waliin illee akkamitti akka jiran filachuu. Garuu duraan irraa garaa kutachuu qaba. Garaa irraa kutattu malee kennaa marawaa uummanni kan kee dhiigee cabee wareegamee fidu bilaasha achi kennaa dachaa ta'e kennaa mara bara mara. Warri kun yoomillee sin dhiisu. Maaliif akka hin galleefnaa warri kun dhabamuu kan kee irratti jabaata. Jabeenni kan kee isaan laaffisa. Warri yaada akkasii qaba. Eega kana beekte jabaa tokko taateet isaanillee waan ta'u kuttee waliin mari'attee feetuu guddisiiftee feetuu seeratti baaftee waan wayi waan nama maraafuu ta'u biyya qixa nama maraayyuu qixa taatu ijaarraa hojjette. Wanti ati waan biraa waan maraayyuu dhiiftee namni kan kee qabu. Soo godhee akkana dhumatu beelaawwan na jiru. Nama meeqaa fixan kana cadhisee akkasitti hedduu ammallee nama biraa. Ammallee nama biraa. Beeki namoota waa Oromoo afur deemsan jedhan kana ittuma jiraniif. Amma Jawaariin hinnaa maraa waan qajeela uummataan wal arguu waan ta'e malee namni malee jiru lakkoofsan qabu. Namni guyyaa guyyaa ajjeesan lakkoofsan qabu. Maa Oromoo mamartinu. Yoo lubbuu Oromoo bira gatii qabu. Yoo lubbuun tantee gatii qabaatte lubbuu nama biraatiin illee gatii kennita. Yoo vaalii hungoone nama biraa vaalii godhuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon wanti inni irraa hojjetachuu qabu dhaabsisuu qaba. Responsibility fudhachuu qaba Oromoon. Wanti an akkana jiruu fi waa hojjedhe irraa akka ka'e jedhee fudhachuu qaba. Wanti na tumaniif, na hidhaniif, na ajjeesaniif waan kiyya godhachuu hin dandeenyeef hagammaa. Kanaafuu waan kiyya godhachuu qaba. Waan kiyya kabachiisuu qaba. Jedhee bahee waan san hojjetu malee Oma rangi jiru. Oma takka nama biraa himattee wanti siisiqaan jiru. Faamilii miti uummanni kun. Faamilii ta'edha. Faamilii yoo waa gasmara hagam rakkoo kan keedhaa gaama faamilii kan keetu. Kanaaf yeroo waa himatanii miti. Yeroo waan barbaadan godhan. Kadhattee, loltee, hiriira baatee karaa sii ta'uun hajaa kan keetu. Yoo karaa sii danda'amu hajaa kan kee boo kan dandeenye taate immoo hajaa kiyya bahee hin danda'u jettee amma jettee akkasii fudhachuu qabda malee ganamaa galgala nama biraa kaanii kaan akkana nu godhanii akkana nu ajjeesan. Maal siyaa godhanii barbaadda kan? Si ajjeesane siidha. Namarraa si buqqisan. Maaltu haaraa? Akkasuma xaasaa armaan baane. Ittuma fufaa gati waa godhattu. Kanaaf jarrin jarra ufiyyuu wal ajjeesaa jiraatu baay'een isaa aadaa isaaniiti. Aadaa keenna aadaa nama biraallee seenee eegaarra malee aadaan jira wal ajjeesaniitu abbuma hunda qabutu dhaanee tumee gaashee hojjechisiisa. Kanaaf aadaan sun aadaa keenya waliin hin jiru. Kanaaf waan kanneen hubataniitu waan ufii ta'a, waan namaa ta'a, rakkoo kan kee furachuu danda'u fuula yoo deeffatani hedduu gaarii. Ufillee beeki nu'uu seera mataa keenyaatiin buluu guddisee barbaachisa. Uma barbaadde ijaarate. Koominitii ijaarte, masjiida ijaarte, cheersii ijaarte, uma barbaadde ijaarte. Ufiyyuu seeratti yoo kan bulle taane seera nama biraa irraa maaf hin. Ufiyyuu walitti dhuftee waa wayii tokko gootee ijaaruu kan dandeenye nama biraa irraa maaf hin. Kuma si dhibeeru nama biraa illee dhibeera. Kanaaf namni ufit deebi'ee ofirraa ka'ee waa isaa ta'u nama waan san godhuu barbaadu waliin godhuun guddisee barbaachisaa. Nama himachuu kana uduu xiqqaatee gaala. Baay'ee fokkata amma Oromoon nama himachuu.
Atu kaafte waa'ee Jawaar gidduu kana Jawaar duras dubbinuma jira irreecha irrattis waan arginuma jira. Dubbii kitaaba ida'amuu qeeqa Jawaar wal qabatee haasaa Shimallis kanaan kan wal qabate deebiidhuma irratti immoo Piraayim Ministeeriin paarlaamaa irratti dhiyaatee waan dudubbatee fi booda galgala keessa halkan keessa Jawaar irratti waan eegdota achi baasuu fi hin baanu jedhan sanaan kan wal qabate mormiin ka'ee jira. Amma durayyuu waanuma dhidhiita'ee jiru amma ka'ee lubbuu namaa baay'eetillee darbe. Meseejii maal dabarsa yookaan dhaamsa maal dabarsa waan garii hatu tuttuxxeetta amma kun Oromoon akkasitti tuutaan ka'ee waan sun sirrii akka hin taane himuun wareega baasuun Jawaaruu warri garii naakumata nama woboo hiikkachiisuuf tattaaffii gochuutti kan deeme OPDO kana deebi'ee lubbuu akka toreetti warri fudhatan jiru. Inni mataan isaa OPDO ta'e akka hojjetutti warri ittiin jedhan jiru. Deebi'ee sisteemni sun immoo isattuu garagalee warri jedhan jiru. Waan kana mee waan amma akkamitti hubatta? Wanti Jawaar kun baay'ee gaarii uummata. Uummanni marti levelii sanii hubachuu dhabuu hin malu. Riskii guddaa qabu. Ana immoo akkasii godhee hin danda'u. Dandeettii sana baay'ee admaayirii godhatin jechuudha. Maaliif wanti Oromoo kun bakka tokko hin jiru. Bakka adda addaa jira. Jabeenni Oromoo kun jechuudha. Jabeenni keenya tokko boboo bira jira. Boboo kanaan waan wayii wareegdee wareegamtee waan kana gootu. Tokko infrastructurii bulchiinsaa keessa jira. OPDO bira jira. Wanti amma qabsoof nu gargaaru jechuudha. Nama OPDO keessa jiru ta'ee birokiraasii isaan ijaaranii kan argitee tajaajila guyyaa guyyaan namaa kennan kana ta'ee dandeettiin garii achi jira. Dandeettiin gariin ammoo warra qabsoo keessa waggaa dheeraa turan manguddoota kenna jechuudha. Duraan haa ta'uu, dhaabaa beeksisuu haa ta'uu isaan bira jira. Because isaan learning experience jedhaniiti waa walla jedhantu jira waan waggaa dheeraaf waan ati ammaa kanatti dhufaattu kana keessa lifaniira. Hin beekan yoo teettee dusu waan garii jara gaafattee waan garii si himuu hin danda'u waan dhufaa. Jawaar waa isa komatan qabu. Yoo galateeffatte malee. Maaliif tokko nama akkanaa yeroo akkanaa qabaachuun kun Oromoo baay'ee gargaara. Oromoo baay'ee gargaara. Akka dhuunfaatitti namni gariin amaloota inni qabu saniin amalli abbaan an qabu walitti galuu dhabuun mala. Ani istaandaardii miti amalli kiyya gaarii ta'e ka Jawaarii bada jedhee kaa'u yoo lama dammaqii qabu taate. Amalli kiyyaaf ka Jawaarii waliin fakkaatu waan kanarratti yookaan immoo yaadni kiyyaaf ka isaa kanarra waliin fakkaatu waan amma rakkoo yoo haasoo barbaade eentu waa balleessee eentu kanaan nu ga'e maalii ta'e waa mana yoo jechuun deemani waa hedduu nama hedduu himuu hin danda'u. Jechuun eebalu kana godhuu baatee silaa wanti akkanaan ta'u eebalu kana godhuu baatee akkanaan ka jedhu haasoo hin danda'u. Garuu wanti tokko waggaa afurii kana wanti baratame laafinna kennaa wanti goonu hin jiru. Wanti OPDO iyyuu warra shaadaa deeban kanneen ofii fuudhee qabsoo Oromoo ofii fuudhee yoo deebite qaraa wanti qabsaa'uuf wal deeffannee waa Oromoo kana fiduufi. Galiin kenna walis siqaa humna walii ta'a, wal gorfataa, wal barsiifataa malee bakka bushaa'u bakka ajaa'u dhabneetii miti nu martinu. Bakka nama biraatiif fokkatu dhabneetii miti nu martinu hin qabu. Bakka qulqulluu bakka wayyaata Oromoo yoo walitti qabne faayidaa fiduu dandeenya. Maaliif salphina deemaa turre? Maaliif guyyaan mataadhaan xiyyeetiin ajjeesu gara sitti deeme wannichi. Amma du'uuf jiraachuu jidduutti akka sabaatitti
deemuu irraa akka ka'e namni maal godhe waan hamaa namni godhu waan adda addaa waan namni godhu kunniin maraa walii dhiisaa dagalii qabataa ufa fuullee okkatti deemuu taate namni gariin baheeti warri ebaloo akkas jedhee ebaloo akkas jaakee maali ummatichi kanan barbaadu yoo of gammachiisuuf taate malee ummatichi rakkoo ila lakkoofsan qabne qaba ummanne. Kanaaf ummanni akkamitti rakkoo kiyya naa furta. Yoo rakkoo kiyya kanaa furtu taate si waliin dhabadha. Wanti amma baqaqanii akkana bayaniif Jawaariif hin baane namne. Jawaari waa isaan barbaadan fakkaata bakka bu'a. Ufii baa namni martu. Rakkoon kiyya kan furamne godhuuf isa jeesaaraniin bayaara namni baay'een. Maaliif? Isatu akka inni itti haasa'e kun waan ummanni baay'een haasa'uu barbaada. Innillee amma akkana taa'ee jijjiiruu qaba. Wanti waa'ee jijjiiramu ni hojjeta. Maaliif amma karaa rakkoo jiruuf maalii jiru himuuf eenyu himtu. Amma inni nama rakkoo Oromoo itti himatan keessaa tokko ta'uu qaba. Poolitikaa keessa seeneeti yoo dhugamaan jijjiirama akka barbaadu taate namni akkasaa ijoolleen biraallee hin jijjiiranii manguddoota irraa fuudhanii waan Oromoo kana mataa walitti qabanii fuudhanii waan jabaa waliin gabbaaniiti Oromoo mataa ol qabuu hin danda'an. Jawaar amma namni gariin boboon biyya galuun gaarii mitiyyaa gaariin badaa akki martuu dhugama. Yoo qabsoo karaa nagaan fudhadha jette qawwee wanti qabattuuf hin jiru. Garuu qabsoo karaa nagaa aduun fudhanneen dura qabsoon karaa nagaa suni lubbuu jechuun hajaa amma uummanni Oromoo itti wareegame tana hin balleessiti moo hin midhaansiti yaaduu qabdi. Amma itti yaadaniituma karaa qabsoo karaa nagaa hin deemsifnaa jedhu kuma hojjetan. Garuu warri lakki galuu hin qabu yaani dubbiin teenne warra kana amannu dhugama jedhan warra kana amannu warri kun hajaa kennaaf hin deemu walitti qabanii booda waan maraan dhabamsiisuu deemanii. Kanaafuu achitti hin deebine warri jedhanillee dhugama qaban. Amma kun achi hafee kun galuu miti rakkoon. Hennaa maraa jetta karaa waan adda addaatiin waan barbaaddu tolchita. Cinaan sodaachisuu hin danda'a warri sodaachisuu barbaada. Warri karaa nagaa deemee seera jala deemullee uma deema. Duruu deemaatuma ture maraaraan fa'aa seera jala deeman. Bidaa ibsaa fa'aa waraana jala deeman. Duruuma deema haarawaa miti beeku. Kanaaf waa komachoo waa wanna jechuun yeroo miidhamu. Amma waan ta'amu kanarraa maal baranna? Rakkoon akka nutti hin deebine maal godhuu qabna? Eentu waan kana godhuu qabna? Eenyu waliif finnee wanti kun akka deemuu danda'u goona? Malli jiru maali? Teknooloojiin jiru maali? Maaliif deemna? Kan jedhurraa mari'achuu qaba Oromoon. Warri nu ajjeesee fi kanan godhee fi kaan binni godhanii usumni nu yaachisanii kanan kunillee barbaachisaa ammatti. Ammatti wanti barbaachisu rakkoo keenya furacha. Rakkoon keenya guddaan tokko waan baay'ee hojjetaa hin jiru namarraa eegaa. Just waiting. Kana arganiiti ka Jawaar iddiisi ilma Oromoo tokko jamaaf tuqan. Wanti tuqaniif waan lama. Tokko homaan fiddan. Hiriira baay'ee namni waa hunda jedhee uuma qara beekan jecha waa harawaan finna. Wanti haarofti dhufe hin jiru hagammaa. Dhugama jecha. Amma laalanii already baratame aadaa ta'e jechuudha. Jechuun wanti qara ta'amee hin jirre yeroo ta'ameet ati homaa hin goone aadaa ta'a. Yeroo biraa namni haganaan bahu hin beektaa. Amma lammaffaa Jawaar irra yaalanii namni haganaan bahu. Yoo namni haganaa wanti ba'eef wanti kun waan guddaan nurra ga'ee wanti guddaan wayii isaan irrallee gahuu qaba. Wanti jabaan wayii Oromoo dhalachuu qaba. Gaafiin keenya deebi'uu qaba. Yoo amma jedhisee namni guyyaa lamaa sadii deddeemee ka'ee deebee already hin beekan jecha. Hin beekama. Namni haganaan yaa'u jechuudha. Kanaaf
hojjetti yeroo biraa wanta godhuu malanda. Anjama rakkoo Oromoo attamitti jiraame wanta amma uummata Oromoo kanatu hubannoon isaa yeroo inni dammaqe beekumsi inni qabu qabeenyi inni qabu waan kan inni maratu yaada kan kee uumaa beeku. Namni martuu baay'ee rakkoo furuuf deemaara. Amma geettee attamiin rakkoo kana furuuf deemtaa. Uummata woboo achi fuutee kaampii galchitee kaampiitti akkana godhanii akkamiin rakkoo Oromoo fure kun. Amma Oromoon tokko hin jiraamne viidiyoo ta'ee abaa'oo ta'ee maalii ta'ee Oromoon bakka tokko akka Oromootiin walitti dhuftee hajaa ofii hojjetachuu qabdi ilaalchi jiru uummata badhaa bira. Amma ka'aniituma viidiyoo irra fookasii godhuun illee istiraatejikaalii roongi Oromoof. Akka faayidaa Oromoo ittisuuf viidiyoo irra fookasii godhuun gatiin qaba. Because taphataa kan kee haga wayii fuuteeti warra oppoozishiniitii kennaa ta'e. Haala ta'ame kana keessa hajaa Oromoo akkamitti keessaa deebisa? Hajaa Oromoo afur akkamitti sissa? Wanti akkana akka lamuun itti hin deebine maal fagoona? Yoo akka tasaa wanti akkana nutti deebi'ee jarri milkaa'e maal goonaa kanneen irratti waa hedduu qophaa'uu qabdaa jechuudha. Recovery ta'ee incident management ta'ee waan adda addaa waan godhuu qabdu lafa kaatee namni akkasii itti deema. Oduu kana lafaa qabaannee silaa waan san goonaa. Amma Jawaariin akka rakkoo wayirra ga'u is obvious. Hin beekamu. Because they have to manage Jawaar. Jarri biyya sana bulchuu fi Jawaariin manage godhuu qaba. By the way, Jawaar jechuun Oromoo jechuudha. Yookaan waa ofii godhuu hin danda'a. Ammallee dhiisaniin. You think this is the last? No. Jawaariin callaa miti cufa isaanii tokko tokkoon dhufaniif. Yoo Oromoo waan godhanne tokko tokkoon nama maraayyuu dhufan. Akka waa du'uun waan jabaa ta'ee hin wareegamna. Maaf wareegamtamaa jiraachuu fi maka qabsuuf. Akka jiraattu ta'uun guddisee barbaachisa. Malee akka wareegamtuun. Wareegamuu yoo barbaachise wareegamu. Wareegamuu ammoo goolii kan kee godhuun qabdu. Gooliin keenya bilisa baanee nagaan biyya keenya irratti qaniinee barsiifannee akka nama biraatitti biyya bareedaa uumnee jiraachuu malee wareegamuu miti galiin keenya. Wanti wareegamnuuf waa Oromoo sissuuf. Goolii godha pilaana godhachuu hin qabnu wannoo wareegamu. Wareegamuu is the last option. Waan kan kee waan guddaa defendee godhuuf jechuudha. Kanaaf fookasiin already jarri dhiiftu gottutukaas ilaalanii already haasaa jiranii already waa hunnati qabdu caccabsanii beekaa hedduu isaa. Wanti amma jiru uummata badhaa qeerroo yoo rakkoon Oromoo dhalatti ba'u malee you don't see much. Kanaaf Oromoof is a wake up call. Wanti amma Jawaar irratti taa'ame kun guddisee barbaachisa. Namoonni isatu karaa jara akkana nu goofee inni nu dubbateef jara akkana nu godhee so what? Inni wanti akkas godhuuf viidiyoon illee Oromoo illee walitti dhuftee wanna haa godhatu wanti maal argata achi keessaan yoo namni arrabsee malee inkijibee asiif achi dhahee maalii jedhee namni yoo arrabsee malee maal isaa godhata? Akka Oromootitti akka middleman argite addunyaa amma middlemaniin bulti be akka nama jidduu jirutti Oromoo diina jala deemuuf Oromoo diina jala deemu jedhu jidduutti walitti siqanii akka obboleeyyaniitti akka jiraatan godhuun ammeen nan qabu. Anam ofii kiyyaa nama waa dandeettii akkasii waa akkasii godhuu illee amala akkasii illee qabuu miti haa ta'u baay'ee jajjabisiin jechuun waan amma sana itti wanna jedhanii miti. Qeequun maaliin kunis normal. Garuu akka itti qeettu isa qeequun qabdu waan inni hojjetu ta'uu. Argitee istiraatejikaalii waa akkanaa godhuurraa rakkoo akkanaatti uumamaara. Kanaafuu akkas godhuu dhiiftee waa akkanaa goote. Gaarii jettee ilma Oromoo marattuu walii himuun guddisee barbaachisa. Maaliif yaada kan keetti kennan?
Kun ammoo yoo inni yaada kan kee dide yookaan ammoo yoo karaa inni ati barbaadde yoo inni dide kaatee isallee akkuma diinaatitti wama kaaniin darbachuun kunillee already wama qara dhuguma of tokkoof ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo rakkoon dhalatu innaa mara xiqqoo tasgabbooftee maalirraa baran? Maaltu ta'e? Maaliif ta'a? Akka hin taa'amne maal goona? Waan kana akkamiin maaneejii goona? Naashinaal intirestii waa'ee saba Oromoo irratti naashinaal intirestii Oromoo eeguuf maal fa'a godhuu qabna jettee laaltee yeroo garii hajaa dhuunfaayyuu qabattee fi kasabaaf hirriftaa jechuudha. Akkuma namni sabaaf jedhee wareegamu. So galiin keenya martuu saba keenya tokkoffaa yoo goone wanti martuu salphaa wanti namni wal loluuf hin jiru, namni waliin mufatuu hin jiru, namni wal arrabsuuf hin jiru, namni karaa adda addaa yaa'uu hin jiru. Innaa maraa aga danda'ametti saba tokkoffaa lammaffaa godhu yoo gaafiin sabaa deeme akka Oromooti atillee mataa kan kee ol qabattee jiraattaa jechuudha. Ilame dhaggeeffadhu lixaasi waame. Ilame qalbeeffadhu kibbaasi waame. Ilame dhaggeeffadhu baasi waame. Ilame qalbeeffadhu kaabaasi waame. Waleeko waliin taphachuun gadii kaffalleetti. Agas wal arguun michuun fakkaate kan nyaatee nu nyaatu kan tuufta wal walle jira joolle elame gaddaan baafachuu qabna laalle elame gaddaan baafachuu qabna joolle.